akkam jirtu. Egaa akkuma beekamu viidiyoo forex trader waliin wal qabatu isiniif dhiyeessaa jiraachuun kiyya yaadatama. Akkasumas irraa barachaa jirtu abdii jedhuun qabachaadha. Maaliif viidiyoon tokko kan hojjetamu akkasumaan sal jedhamti kan hojjedhu. Viidiyoon kun nama baay'ee bira gahaa jira. I think TikTok irraafi nama baay'ee reakshinii gaggaarii keessaan naaf kennitaniittu. Akkamittiin akka barachuu dandeessanis akkasitti viidiyoonis gaarii akka ta'e akkasumaanii akkamitti hubama akkasumas immoo understanding deeply understanding kan hin goone waa'ee forex akka crypto wajjin wal qabdanii waliin intanii gootanii commentii kan naaf barreessitu yookaan keessaan inboxii kan naaf gootan jirtu jechaadha. So kanaaf forex cryptoon tokko miti just online workii garuu tokko miti kanaafiyyuu kana adda baastanii akkasin bartanii intanii gochuun barbaada kanaafi. Har'ammoo forex tradingiin maalidha jalqabuma kaasee namoonni namoonni jettan jirtu. Forex trading jechuun just it's not anything brother, just it's about like foreign exchange jechuudha. Foreign exchange jechuun currency ta'uu danda'a, goldii ta'uu danda'a, mi'oota alaa just raw materials jennu commodity adda addaa ta'uu danda'a. Just warreen kana exchange gochuu jechaadha. Kanammoo exchange kan goonu akkuma kan dura isinitti Binance fi Exness akkasumas MT5 fayyadamne maallaqa mataa keenya yookaan baankii keenya keessaa kan qabnu binne erga crypto exchange yeroo adda addaa irratti erga exchange gooneeti maallaqa bitanii ittiin jijjiiranii bu'aa ofii argachuu jechaadha. Just it's not the same with Bitcoin or crypto. Crypto jechuun maalidha? Just warreen fakkeenyaaf crypto stake godhanii kan irraatiin bu'aa argatan ni jiraatu. Akkasumas bitanii gurguran fakkeenyaaf torbee kana keessa crypto marketiin isaa sirriin ture jechaadha. Maaliif just Trumpiin awwaaj yookaan labsii adda addaa labsaa gatii jiruuf akkasumas taarifa adda addaa biyyoota adda addaa irra kaa'atii jiruufi crypto trader warra ta'anii just akkasuma akkas liidaa garaagaraa argitan baay'ee itti tolaa miti jechaadha. Maaliif baay'ee rukutamaa jira gabaa isaa. So kanaafi forex trader immoo isaanirraa addadha. Just newsiin adda addaa warreen fundamental trader warreen taatan ni beektu jedhee yaada. Just newsii baay'ee follow gatii gootaniifi akkas fundamental trader warreen ta'an yookaan just negative impact qabaa jechaadha. Forex irrattis garuu crypto wajjin tokko miti. So kanaafi forex trading just exchange kan ittiin goonudha. Platform irratti trade kan ittiin godhu live trade kan godhudha jechaadha. Just asirratti namoonni gurguddaan institutionoonni adda addaa yookaan baankonni yookaan investoroonni irratti participate godhu jechaadha. Just akkuma chaartii irraa argitanii maarketiin isaa tokko gadi baasee tokko ol ka'a yeroo sanatti participate goonee bu'aa mataa keenyaa kan ittiin furannu yookaan just nagadu akka gurgurtaa fi bittaadha. Malee wanta wajjin crypto wajjin wal qabatu hin qabu kanaafi warreen xiqqoo konfiizii keessa galtanii crypto forexiin tokko miti isinii jechuu barbaadeni. Kanaafi har'a wanta murteessaa ta'e time framing maal akka ta'ee fi seezinoonni taayimii adda addaa akka yerootti maarketiin banamu yerootti maarketiin cufamu kan gabaabumatti isiniif fudhee dhufe jechaadha. Kanaaf warreen kana jechuun maachuu fakkeenyaaf yeroo baay'ee nageessudha yaada. Retail trader yookaan scalperii fi swing trader akkasumas just long positionidhaa fi short positionidhaan tradingii keessa kan seenan ni jiraatu. Warreen kun differensii isaanii maal isa kamidha? Akkamittiin immoo warra kana keessatti participate gochuu dandeenya? Isa kamtu immoo more profitability nu gochuu danda'a kan jedhu jechaadha. So kanaaf egaa forex trader gaafa jalqabdanii as beginning yookaan beginnerii warreen taatan jechaadha. Recommend kan godhamu normally fakkeenyaaf isin $100 $200 yookaan $300 yookaan $1,000 qabaachuu dandeessa jechaadha. Just garuu knowledge kan $1,000 wajjin compete godhu qabaachuu dhiisuu dandeessu. Kanaaf maarkeetii keessa turuudhaaf dirqama lot size gadi bu'aa ta'e qaba fayyadamuu danda'u qabdu jechaadha. Maaliif just yeroo jalqabaa seennee kan ittiin profitability ta'an nuti jedhee isinitti dubbadheen ture. Akkasuma forex keessatti bakka just namoonni gurguddaan namoonni dandeettii qabanii fi institutionoonni adda addaa gatii keessatti participate godhanii fi just yeroo gabaabaa keessatti profitability ta'uu hin dandeenya. Even maarkeetii keessa sa'aatii dheeraadhaaf turuu yookaan yeroo dheeraadhaaf turuun maallaqa keenya qabannee kun as success ni lakkaa'ama jechaadha. Kanaafi maallaqa kana qabannee lot size xiqqaadhaanii maarkeetii keessa turuudhaafi retail trader yookaan nun akka scalperiitti ilaalamnaa jecha warra beginners taataniif jecha. Scalperii jechuun maal fakkeenyaaf support resistance level isinitti himeen ture strateejii nuti fayyadamnu fakkeenyaaf momentum yookaan reversaalii ta'uu danda'a breakout gaafa inni godhu ta'uu danda'a just as your analysis yeroo maarkeetii keessa seentan jechaadha. Scalperii warreen jedhaman fakkeenyaaf minute warreen fayyadamanidha jechaadha. Just time framing jiru fakkeenyaaf minute 1 minute 5 minute 45 minute warreen kuni scalperii warreen jedhamtu fayyadamaa jechaadha. Just
yeroo gabaabaa keessatti deemee seenuu maallaqa xiqqoo fudhatanii profitability xiqqoodhaan warreen baanidha jecha maallaqa isaanii ishee akkaawunti isaanii irra jiran sana eeguudhaaf jecha taargeet as fakkeenyaaf shuutii warreen godhan beektu namoota waa addan yookaan waa barbaadanii ajjeesan amma taargeet isa keessa gashatan yookaan snaayiperii warreen fayyadaman I think filmii irraa warreen ilaaltan jiraachuu dandeessu jechaadha. Amma san taargeet isaanii sana keessa mashiin galtuutti hin bu'an jechaadha. Akkasuma forex tradingii keessatti warreen scalperii jedhamanii just saatatti sana eeguu achi keessatti hin seenu just marketing yookaan gadi bu'aa yookaan gadi ol ba'a just bu'aa xiqqoo fudhatanii warreen baan warreen kun scalperii jedhama. Time frame isaan fayyadamu yeroo baay'ee maayidhaan 1 minute 15 minute 45 minute warra minitiin kun maal yoo jedhaman just candlestick gaafa fayyadamtanii candlestickiin tokkoon ishee yookaan green yookaan red candle ta'uu danda'a jechaadha. Candlettiin sun kan isheen form gootu 1 minute yookaan 1 minute rakkaatanii in 1 minute 1 candle form godha jechaadha. In 15 minute keessatti candle form godha jechaadha. Achi keessa jira kan isaan trading keessatti waan argatan sana in a short period of time yookaan secondii watt yookaan daqiiqaa keessatti ta'uu danda'a. Daqiiqatti sana keessatti bu'aa isaan argatanii ba'an suni candletti isaan irratti dibbeenti ta'etu jechaadha. Then gara lamaffaatti gaafa dhumnu swing trade yookaan warreen kun immoo daily weekly yookaan amma monthly tiu deemuu danda'u jechaadha. Warreen kun maarkeetii keessa just strategy fayyadamu daily analysis waan jedhamu jira weekly analysis waan jedhamu jira monthly analysis waan jedhamu jira jechaadha. Trading view irratti yookaan platform adda addaa irratti analysis gaafa hojjettan yookaan gaafa prediction mataa keessanii gaafa baastanii achi keessatti weekly analysis gaafa hojjetu tradingiin sun si tokkoon taayilii gaafa seenu namni suni strategy isaa keessatti maallaqa isaa guddaa ta'uu qaba jechuudha. Maaliif in a week marketiin tokko baay'ee gadi bu'uu danda'a baay'ee buul gochuu danda'a maaliif torban tokko keessatti addunyaa irratti wantoonni hapheen godhan wantoota garaagaraa gatii ta'aniif jechaadha. Just negative impact jiraachuu danda'a positive impact jiraachuu danda'a. Kana keessatti dhibbeen analysis isaa keessatti namni kun taayilii seenaa jechaadha yookaan baay'ee yookaan seelingii seenaa jechaadha. Achi keessatti egaa service charge waan jedhamu isinitti meen ture brokeroonni tokko charge kan fudhatan jiru. Achi keessa darbe in 1 week maallaqa guddaa fudhatee baachaa even millions and billions ta'uu danda'a. Kuni kamaa irratti dippendi ta'a maallaqa inni qabu jechaadha. So kanaaf isa kamtu profitabiliidhaa fi normally maallaqa gahaa qabdu yookaan tradingii keessatti waggaa baay'ee yookaan experience guddaa akkasumas consistently profitable warreen taatanii fi swing trader yookaan warreen maalirra weekly monthly analysis godhanii warreen seenanii fi much better baay'ee sanarra fooyyee qabaacha. Garuu warreen doolaara 100 doolaara 200 trade gootanii waan akkasii gochuu interest warreen qabdan kun isiniif hin ta'u. Maaliif marketiin baay'ee volatile even marketii keessattuu maallaqa xixiqqaa bu'aa argachaa akkaawuntii keessan guddisuudhaaf just currency to trade gootan recommendation godha yookaan isin gorsaa jechaadha. Maaliif currency fakkeenya USD ta'uu danda'a JPP JPY ta'uu danda'a warreen kun this much volatile miti jechaadha. Just hin deemu garuu maallaqa keenya nu jalaan fudhatu gooldi fakkeenyaaf ilaalaa bitcoin gaafa seentanii high volatility liquidity qabu warreen kun maaliif interest dibati gati ta'aniif as world level baay'ee sochoosu namoonni bitan namoonni gurguran gatii jiraniif achi keessatti sima tokkicha yookaan maallaqa keenya fudhatee baa yookaan immoo bu'a qabeessa godhaa jechuudha. Kanaafidha kan yeroo baay'ee invest your time invest your energy kanaaf yeroo keessan invest gootanii analysis irratti depend gootu fakkeenyaaf just real traderii ta'uudhaaf 75% analysis irratti dabarsuu danda'u qabu. Yoo danda'ame 25% trading guyyaa keessatti yoo sadii yoo lama yoo fudhattani taasisa. Kanaaf warreen kana jedhamu isaa kanaaf warreen kun time frame keessatti nuti uffannu warreen kan immoo market maker kan jedhaman jiru jechuudha. Market maker yookaan marketii keessatti participant warreen ta'an just great value kan fudhatanii marketii keessatti warra kamidha participant kan jedhamuu fi just algoritmii ta'uu danda'a baankii ta'uu danda'a decision ta'uu danda'a akkasumas immoo AI'nis amma participate godhaa jira information jedhamutu jira just artificial intelligence kan jedhamu jechaadha. Just kanaafi marketii kan sochoosu isaanii jechaadha. Just retail trader waan jedhamu nuti immoo fakkeenyaaf maallaqa mataa keenyaan gaafa binnu gaafa gurguru as retail trader participate ta'uu dandeenya. Akkasumas immoo institutional trader yoo jedhamu isiniif kaaseen ture baankonni ni jiraatu. Investoroonni adda addaa ni jiraatu. Warreen kuni
high huge amount jechuudha maallaqa isaan irratti invest godhan kanaafi sell gochuuf yookaan buy gochuuf akka warra kanaatti baay'ee barbaachisaadha maaliif in billions gatiin taayii seenanii fi in billions buy godhan in billions sell kan godhu isaan irraati ni eegama jechuudha kanaafi nuti fakkeenyaaf amma $1,000 1,000 warreen trade godhamu retail trader jedhamu in billions in millions $1,000,000 warreen riqicha keessatti participate godhan immoo institutional trader jedhamu jechuudha. So kanaafi marketii keessa turuudhaaf akkaawuntii keessan guddisuudhaaf as beginners scalper yookaan short time radio fayyadamtan isinin recommend isinin godha akkasumas immoo as retail trader lot size ol kaadhaan galuun hin barbaachisu maaliif yoo beginners taatan jecha experience yookaan professional or profitable ta'anii jennaan that's fine rakkoo hin qabu just of beektu gatii ta'eef jechaadha. So kanaaf trading gaafa seentan emotional hin ta'ina patient baay'ee obsa qabaachuu danda'u qabdu gatii marketing gadi bu'uuf gatii ol keeffatu hin ta'ini just eeguudhaan sirriitti expectationiin baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Erga eegamee erga targetii keessan keessa isiniif seeneeti baay'ee yookaan seel gootanii yoo baatanii just more kan inni gammachuu isiniif kennu isaadha jechaadha. Signaalii warreen fayyadamtan fakkeenyaa fi warreen bittan jiraachuu dandeessu. Signaalii bituudhaan this much recommending godhanii signaalii bitaniitti fayyadamuun just dandeettii isin oomishachaa of keessatti develop gochaa jirtan isin jalaa ajjeesachuu irratti akka depend taate akka isin trade gootanii fi tarii bu'aa guyyaa argachuu dandeessu $5 argachuu dandeessu. Inni isin fayyaduu hin danda'u boru isin fayyaduu hin danda'u iftaan isin fayyaduu hin danda'u jechuudha. Yoo dandeessan ofii keessan develop godha. Akkasumas immoo itti dabalaan jechaadha chaanaalii keenya kana subscribe gochaa like share gochaa nuuf dhaawwadhaachuun barbaada. Almost namni fakkeenyaaf TikTok irratti namoonni 6,500 oltu daawwata viidiyoo kana. This much ግን YouTube chaanaaliin an create godhe subscriber argachaa gatiin jirreef jechaadha. Warreen asirratti argamtan at least namni 1,000 achirratti seenee yoo subscribe godhe algoritmiin YouTube nama biraaf recommend akka godhuu fi viidiyoon kun kan hojjedhuuf nama biraa akkanaaf qaqqabuu fi namni baay'een akka ilaalee irraa fayyadamu jechaadha. TikTok irraas warreen daawwattanii like share complete gochuun hin dagatinaa jechuun barbaada. Amma dandeessan jechaadha. Yoo fedha keessan miti barbaachisu jettan immoo scroll gochuun dandeessu. Yoo kanaaf gatii daawwattaniif galatamaa viidiyoo itti aanuun paartiidhaan itti fuuna jechaadha. Thanks for watching.